Ashamaa harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota maatii chaanala Dr. Firoon akkam jirtu qophii barsiisoo ta'e hardhas isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa hardha dubartoonni dhiira irraa kan barbaadan yeroo walqunnamtii saalaa jechuudha akka godhamuuf kan barbaadan irra hedduun dhiirotaa kan hin goonee fi kan hin raawwanne jechuudha. Garuu osoo waan kana godhanii yookaan immoo waan kana osoo raawwatanii jaalallee wajji jiran yookaan immoo jaartii wajji jiran gammachuu yeroo walqunnamtii saalaa sirriitti gammachiisuu akka itti danda'an karaalee kanneen kan isiniif ibsu ta'a. Egaa chaanala kana subscribe godhuudhaan yaada barsiisoo ta'an irraa ni argattu. Gaafii fi yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa. Proogiraama kana erga dhaggeeffattanii booda yoo isinitti tole like gochuus hin dagatina. Kallattumaan gara qophiitti dabra. Kan dura kan ta'u gaa jechaan kan hin ibsamne mallattoowwan mul'istan jiru. Kan duraa gaa yeroo walqunnamtii saalaa mallattoodhaan kan mul'istu qofa hubachuudhaan waan sana sirriitti akka mi'eeffattu gochuudha. Jechaan osoo hin taane mallattoodhaan fakkeenyaaf yeroo walqunnamtii saalaa raawwataa jirtanitti hargansuu ishee sirriitti hubachuu fi dhaggeeffachuudhaan yeroo sanitti gaafachuu ni dandeessu. Akkami gammaddee jirta? Sitti tolee jira? Gaafiiwwan akkanaa kana gaafachuudhaan isii hubachuu isinirra jiraata dhiironni jechuudha. Kanaaf waan kana sirriitti focus gochuun barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee dubartoonni ofii isaaniitiin natti tolee jira akkana osoo goonee kan osoo akkana gootee jedhanii yaada kana dhiyeeffachuudhaaf hedduu takka ni saalfatu yookaan immoo ni qaanfatu. Kanaaf dhiirri waan akkana akka ittiin baafatanii dubbatan gochuu isinirra jiraata yookaan immoo qarqaaruu qabdanii. Sagalee isiin baaftu yookaan immoo hargansuu ishee fuula ishee hubachuun isinirra jiraata. Qaama saalaa ishee dhangala'oo sirriitti qabaachuu cheek gochuu qabdu yeroo walqunnamtii raawwataa jirtanitti jechuudha. Yoo hubachuu hin dandeenyes gaafachuutu isinirra jiraata. Dubbisiin gaafadhu si dhukkuba akkami dhaabnu moo itti fufnu waan akkanaa kana gaafachuun hedduu barbaachisaadha. Please dhiironni waan kana focus gochuu qabdu jechuudha. Lammaffaa gaa foreplay fi afterplay kan jedhamudha. Kun jechuun maali? Walqunnamtii duraa fi walqunnamtii saalaa booda jechuudha. Walqunnamtii saalaa dura gaa wantoonni dirqama godhaman jiru. Keessattuu dhiironni keenya daftanii fiigdanii qaama saalaa keessan galchuuf hin muddamina. Hedduu suuta jechuun barbaachisaadha. Suuta jedhii tuttuqii hedduus dhungadhu bakka hedduu qaama ishii irra jechuudha. Keessattuu naannoo erogenous zone kan jedhaman jiru. Naannoo isaaniitti keessattuu naannoo gurra ishee yeroo dhungattu arraba kee keessa galchaa jechuudha. Hedduu barbaachisaadha. Yeroo kanatti stimulate taati jechuudha. Akkasumas huccuu osoo irraa hin baasiin naannoo qaama saalaa ishee harkaan gubbarraan sirriitti tuttuquudha. Akkasumas naannoo morma ishee duubarraa kaasee hanga morma ishee fuuldura kana guutuu isaa dhungachuudha. Kun hedduu akka dirqamatti kan fudhatamuu qabudha. Foreplayin kun jechuudha walqunnamtii saalaa dura jechuudha. Afterplay immoo erga walqunnamtii saalaa raawwatanii fixanii boodadha. Keessattuu ammas dhiironni erga fixanii booda kaatanii deemuun yookaan immoo dugda garagalchanii rafuuf hin muddamina ammas jechuudha. Erga walqunnamtii saalaa raawwatanii booda haasa'uun, hammachuun, akkam ture jettanii gaafachuun, waliin taphachuun kunniin afterplayidha. Kunis dubartiidhaaf hedduu takka barbaachisaadha. Kanaaf akka aadaatti yookaan immoo akka dirqamatti fudhattanii yeroo baay'ee yeroo walqunnamtii saalaa duras waan sana raawwattanii erga walqunnamtii saalaas fixanii booda waan kanas raawwachuutu dirqama ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti itti yaadaa dhiironni. Kan biraa immoo maali? Naannoo reef kaasee san sirriitti barbaadudha. Keessattuu jiispuutuu ishii tuttuquu yookaan riguun gammachuu irra akka geessu jechuudha. Yeroo baay'ee focus kan godhamu hidhii fi harma ishee irra. Isaan lamaan irra qofa osoo hin taane xiqqoo akka dubartootaatti gargar ta'uu danda'a. Garuu gaafachuudhaan bakka kamtu yoo siif tuqame yookaan immoo yoo siif dhungatame sitti tola jedhanii gaafachuun dirqama. Kun dirqama ta'uu qaba. Kanaaf kana gaafadhaati yeroo bakka isiin jaalatu yookaan bakka isiin miira ajaa'ibaa itti dhaga'amuu danda'u qaama isheerra gaafachuudhaan naannoo san tuttuquun riguun yeroo walqunnamtii saalaa yeroo hundaa jechuudha. Kana waan kana sirriitti raawwachuun barbaachisaadha.
akkasumas naannoo sarbaa ishee harkaan tuttuquun dhungachuudhaan suuta jedha. Ammas mudhii ishee gara duubaan harkaan tuttuquun maaliif bakkeewwan kunniin hundi nervii indingii waan jiraniifidha. Nervii indingiin hedduu waan bakka sanitti argamaniifidha. Sirriitti stimuleet akka taatu sirriitti ishee qarqaara jechuudha. Kan biraa jechaan sirriitti itti himuu qabda. Bareedduu akka taate keessattuu jechaan miira walqunnamtii saalaa ishee kakaasuu qabda. Bilbilaan ta'uu danda'a, qaamaanis ta'uu danda'a. Keessattuu akka jaalattus yeroo hundaa itti himuu qabda. Wantoonni kunniin dubartiidhaaf hedduu barbaachisaadha. Dhiironni akka salphaatti fudhatu garuu itti yaadaatii waan kana sirriitti raawwadha. Maaliif walqunnamtii saalaafis qofa osoo hin taane ishee gara fuulduraafis jaalala dhugaafis akka barbaadaa jirtu isiin akka hubattu taasisa jechuudha. Kanaaf akka salphaatti kana laaluu hin qabdani. Akka jaalattus jechaan qofa osoo hin taane gochaanis mul'isuufii qabda. Kan biraa dubartoonni miira hammana hin jedhamne keessa kan galan naannoo kilitorii isheedha. Miira guddaa keessa akka seentu naannoo san riguun tuttuquun hedduu barbaachisaadha. Yeroo kamittuu jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuun duras noormaali akkanuma mana keessa teettanis yeroo wal dhungattanis harkaan naannoo kilitorii ishii san naannoo qaama saalaa ishii gubbarraa san huccurraanis ta'uu danda'a. Naannoo san harkaan yeroo baay'ee tuttuquun miira walqunnamtii saalaatiif yeroo hunda akka kakaatu isii taasisa waan ta'eef bakka san sirriitti tuttuquudha. Egaa kun hedduu barbaachisaadha. Yeroo kana raawwattanitti haala tokko qofaanii miti quba keessan jijjiiraa suutaan godhaa san boodas xiqqoos gadi qabaa tuttuquudha. Egaa fuula ishii ilaaluudhaan yookaan sagalee ishii dhaga'uudhaan ariifachuu barbaachisaa ta'e ariifachuudhaan suuta jechuun yoo jiraate suuta jechuudhaan waan kana eeggachaa sirriitti raawwachuudha. San booda isiinis guutummaan guutuutti stimuleet taate jechuudha. Ammas akkuma reef jedhe harmi kee bareedaadha, hidhiin kee ni mi'aawaa jechuudhaan bareedina ishii fiilingii eksprees gochuufii qabda. Keessattuu dhiironni ignoor kan godhan maaliigaa fedhii isaa dhiirri fixate taanaan ol kee deemuudha. Dhiirota hedduu irratti ni mul'ata. Maal gochuu qabda? Isheen hanga fedhii fixachuu eeguu qabda. Kunis akka dirqamatti fudhatamuu qaba. Isiinis fedhii ishii hanga fixattutti eeguun dirqama ta'uu qaba. Kana goote taanaan walqunnamtii saalaa successful kan ta'e ni raawwata jechuudha. Kanaaf dhiironni irra hedduun hubachuu qabdu waan kana. Akka daftee fedhii fixattu gochuuf qinxirii ishii sirriitti rigamutu irra jiraata. Kanaaf kun tuttuqamee fi rigame taanaan miira ajaa'ibaa fi miira guddaa keessa seenti jechuudha. Kan biraa yeroo baay'ee sarpiraayiz gochuu qabda. Darbee jechuudha. Waan garaagaraatiin ta'uu danda'a, waan xiqqaanis ta'uu danda'a, waan guddaanis sarpiraayiz darbee jechuudha. Dubartoonni waan kana ni barbaadu. Kanaaf sarpiraayiz gochuu qabda jechuudha. Darbee walitti dhufeenya gaarii ta'e akka qabaatan ni gargaara waan ta'eef jechuudha. Kan biraa ammas maalinni dubartoonni yeroo baay'ee kan barbaadan maali? Jaalallee isaanirraa yookaan immoo dhirsa isaanirraa fookas akka isaanirra gootu ni barbaadu. Akka isaan to'attu ni barbaadu. Yookaan immoo waa'ee dalagaa ishee ta'uu danda'a, waa'ee barumsa ishee, waa'ee guyyaa raawwatturra akka sirriitti to'attu isaan ni barbaadu. Kanaaf waan ishee irratti yookaan immoo to'attu yoo hin mari'achiisin, yoo hin dubbisin xiqqoo rakkootu uumamuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee fookas yeroo kennitee fi haasofsiisuu qabda. Maaliif walqunnamtii saalaaf qofa na barbaada jettee akka hin yaadneef gochoota kanneen raawwachuutu sirra jiraata jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen sirriitti raawwachuun barbaachisaadha. Walitti dhufeenya gaarii akka qabaatan hedduu isin gargaara waan ta'eefidha. Egaa qophiin har'aa kana fakkaata. Hammatee akka irraa barumsa fudhattan abdiin qaba. Qophii birootiin walitti dhufnaa waan nu hojii turtaniif hedduu takka galatoomaa nagayaatti.